eegale dogongoroota namoonni bultii jaaran dalagan irraa waan beektu nuuf himi. Dogongorri hedduutu jira. Dogongora abbaa warraa moo haadha warraa feeta? Mee ati ka dhiiraa himi achi boodaanis kan dubartii himee irratti mari'annaa. Dogongorri guddaan tokko wayita ala bahan nama gaarii fakkaatanii nama hundaa wajjin qoflaa oolanii wayita manatti galan ammoo fuula guuruu loluu fi kitaaba yookiin telefoona irratti gogoguu faatu hamtuudha. Maasha Allah tun dogongormaata hedduu keessa jirtu. Dhiirri hedduu alatti ni taphata waan fedhe haasaa wayita mana bira gahu jijjiiramuu eegala garuu maaliif kana godha sitti fakkaata? Aadaa biyya teenyaatti waan tokkootu jira. Hayyee abbaan warraa maatii biratti sodaatama ta'uu qaba. Kabajaa harkachuu qaba. Kabajaa harkachuuf ammoo fuula guuruu qaba. Hoggaasan ijoolleen ni sodaatti. Haati manaatillee ni sodaatti. Ni kabajji. hayyee amma gaafisiif qaba. Gaafadhu. Dhiira dachii tanarratti uumameerraa namni hanga rasuulaa kabajamu jira? Hin jiru. Sallallahu alaihi wasallam. Dubartoonni isaanii kabajaa isaaniif hin qabani? Haalaan isaan kabajan. Duuba rasuuli sallallahu alaihi wasallam wayita gara manaa galan fuula guuraa galani? Abadan inuu fuula gammachuutiin sasseeqaa afaan qulqulleeffachaa sussuwaakkachaa galan. Wayita mana ol seenan salaamata qara'anii jaartii isaanii gammachuun simatan. Sah fuula guuruun amala ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu mee waan takka dhageeffattoota keenyaaf haadhaamnu. Hayyee. Namoonni bultii jaarattan kan amala amma dubbanne kana qabdan turbaan tokko qofaaf sunnaa rasuulaa tana hojiirra oolchaa laalaa. Turbaanuma tokko qofaaf achi booda jijjiirama bultii keessan keessatti dhufu ni agartu. Wayita alaa galtan ilkaan suwaakkadhaa galaa. Wayita hularra geessan sasseeqaa salaamtaa bareedduun maatii teessan ziyaara. Ijoollee teessaniifitti qabaadhuun gaddaa. Fuula gammachuutiin maatii teessan gammachiisa. Mee waan kana torbaanuma takka qofaaf ijibbaadhaa laala waan ajaa'ibaati. Eega salaama gaafattanii booda kitaabaa fi telefoona irratti hin xiyyeeffatinaa. Kitaabaaf yeroo biroo kennaa. Maatiin keessan isinitti hajama. Isin waliin haasawee gammadee taphachuu fedha. Mee carraa kana maatii keessaniif kennaa. Wanti kun kafaltii mallaqaatti najamu. Dhukkubaafis naman saaxilu. Arra waan jabduuf itti fari'a fayyaadee galatoomi. Galanni keen badin. Hayyee mee gaasitti hin gabaabbannu waatis himigaa dogongora dubartootaa. Dogongorri dubartootaa kan irraa dubbachuu fedhu huccuu manaati. Huccuu manaa akkam? Huccuu xuraawaa kan hin miiccamin kan nyaataan laaqame yookiin huccuu ciccitaa hin barbaadamne. Tanaatu huccuu manaati? Dubartoonni hedduu wayita ala bahan huccuu qaalii akkaan bareedu uffatan. Akkuma manatti deebi'aniin akka ijoolleen irratti hin xureessineef daddafanii baafatan. Achi booda huccuu manaa kan hin bareenye uffatanii ta'an. Dhuga jette. Tunis rakkoo jabduu hawaasa keenya keessa jirtu. Mee amma naatu gaafii si gaafata. Gaafadhu. Dubartoonni heerumin maaliif babbareeffatan? Heerumuuf na fakkaata. Akka dhiirtii bareedina isii ilaalee isii fuudhuuf babbareeffattimi. Innis bareedina isii kanaan hawwatamee isii fuudhee haa jennu. Hayyee. Inni bareedina isii kana ni barbaadu moo hin barbaadu? Waan barbaaduuf fuudhee miree. Eewwa. Duba bareedina inni barbaadu kana yoo jalaa dhoosite akkamitti isii jaalachuu danda'ame? Waan barbaadu yoo dhabe ammoo qalbiin isaa gammachuu dhabdi. Qalbiin gammachuu dhabde ammoo waan birootan isii gammachiiftu barbaaddi beeki. Gaafa waan biroo kan isii gammachiisu barbaadu eegalte immoo dubbiin akkasumatti deemtee wal jibbuutti ceeti. Akkasi rakkoo jabduudha. Dubartoonni kanarraa waan hedduu ilaalachuu qaban. Waan gaafa duraa jaarsa keessan garsiiftanii itti heerumtan hin hongeessina. Bareeduu teessan inni hogguu nu barbaada. Huccuu miidheeduun isin arguu barbaada. Kanaafuu ifin irraanfatinaa. Huccuu bareedduu uffatanii ala bahuun fitinaa namatti fiduu dandeessi. Huccuu bareedduun jaarsa fi dura taa'uun ammoo jaalala.